يويا جينجرا يرو تكتك مالي يا دبيتني يرو تكتك أوروميا أيدولين ورباش أوروميا أيدول جزين جو مالي أوروميا أيدولين خن قرنو جيسا قرنو إني جيسو مالي والليستوتا ململو يوها والليستوتا جنجلتشو جتشو مالين واللسان خن يقول هدو جرا بيتني واللسان خن خسبا فولي سجرا خفي مسيتو خي واللي سجرا كاد ساليا سامي خلي جتت توكو مو خانوما بكمتي ارغچو لف توكو ربين اومان دنديتي خنيفي واللسان تو فدو جرچو خانا غبان يرون واللساني سهدو مرتيسا دا بيخا نموني توكو حتى دا نموني توكو سمارتي دا حالا يرو وجدي من جچو فكينياف واللسان سباجچون مالي واللسان توكو هيو خجچيسو مالي واللسان توكو يخان فنانا نما ليجندي نما ربين اومادان فكينياف نم توكو اوممان ارتستي دا اوممان نما ربي و فكي خاصو ربين خني في جرا اوممان ربين خسغليتنا خني في جرا ربين اوممان دنديتي ادادا خلق ادادا ربين نما خنيچو سو خوني و ربين اومان سي خنو وجه قدتا وجين فيمسي تاتيجو اما ارانتنا ورين سورة فكي خاصودان فكي الدنيا تنر ور بينت غودان الدنيا تنر بكمني جير اكسما ور ربين سغلي خنيفي سغلي ساني تنان الدنيا بربران بكمني جيرچو اما غا سبني قدانا كورومو خون اكا سبت يو افلال اكا بيت اللي يو افلال ارتستو ده هدو قباچو دندنيا ارتستو ده توكو قوما وان جالالا قف سربن توكو وان قبسو خسر بني جيرچو توكو just famous motif. Yeah, it's closed. Yeah, we're remodeling, okay? Yeah, we will open next week. Yeah. Sinigale, so khanab arrantana. Wanninin dubbi durara khase suni Oromia idol inu barbay so wannin je wala mafi. Taduran dura duga dubbachuudhaaf ani artistoota keenya hundaaf kabajaan qaba. Hunda keessan isinin jaaladha. Everybody jala xiqqarra haga guddatti. garuu namaan onneeti jirra akka lubbu jaaladhu nama waggaa 55 wallee Oromoo sirbaa jiru nama biyyatti erga gale waggaa 10 dabre guyyaa takka hamtuun ciqcara giraan jettu my legend Dr. Ali Birra dhugaan isinin jaa me Dr. Ali Birru makana takka waan hamtu dubbatu wartani waggaa 55 wallee sirbaa jira walleen isaa ni deemti miila qabdi yeroo wajji deemti guyyatak kame Ali Birran ani akkana jee isa gartani we never seen takka fidade infimbe khakka Khadir Saidi jira warra wagga soddoma ol sirbu takka hallo daawwe jira akkasitti nuho arranta rabbisa hafayisu dhukusate jira khakka ilmu alifa jira warra wagga umri teenya ga osonutin dhalatin biyabe walle kheegale namota akkana kana jira jechu so nuti arrantana warra seed kaasete 50 baase warra kaasete 15 diiddan baase warra gaafa gitaara qoftiin jirtu sagalee rabbiin uumamaan isaanii kanneen sagalee isaaniitiin ilmaan Oromoo khaasaa turan dammaqsaa turan sagalee kiloolee saniin ummata keenya bashanneensaa turan fadhan sirba jaalalaa fadhan sirba aadaa fadhan sirba wal fuudhaa fi heeruma fadhan sirbuma fedhaatu sirba adda addaa sirban jechu arrantana manguddoon teenyatun lubbuun ni jiran khakka Khadir Said faa qabnaa bar warra qabsoo sirba geerarsi isaa dachiisoo soosu khakka Umar Suleymaan qabna ka geerarsi isaa dachiisoo soosu khakkana kana qabna ummata jajjaba warra umrii fi guutuu sirba qabsoo sirban sirba jaalalaalee sirbaa jiran jechu sila Ali Birraan gaafii hun qabu jechu durirraa eegale arra manguddoon tun isteejarra yoo ol baate waggaa 55 booda sirbanii sagaleen isaanii ta muuziqaan qabne ta koompitaran qabne akka bishaanitti keessa alatti akka nagayyaati das wallisa ana biratti khanaafin Oromiyaa Idol wannin ja'uuf maali beeytani Oromiyaa Idolin wanni gootu tokkoffaa qormaata kannita
sabboonummaa qoratta. Lammaffaa wallee baasan tana keessa sagalee isaanii qoratta. Hundasii namni kun sagaleen sirba moo kompiitaraan sirba adda baafatta. Arraan tana ijoolleen xixiqqoon hundi haa ta'u haala yeroo wajjin akka nasiibaa carraan irra dhufee fi Oromiyaa qabsoo waan jetteef waan yeroo tanaa wajjin wanni deemu sirba qabsooti yaani waan sirba qabsoo sirbanii fi arra maanoo tuqaniiti biltsiginnaa nutti faarsaa jiran jechuudha. What a shame. Maali boo qaanyi nama saalfachiisa. Warra kaaseeta takkan baasin kilippii YouTube baasanii xiqqoo feemasii ta'anii karabbiin carraa biyya alaa kannee fi olii gaddeemee fi ka carraa biyya alaan argatinis kan YouTube feemasiisa godhe. Akka Albirraa akka Khadiir Sa'id ummanni gurguddaan fuula dura deemaa jiru kun warri kaaseeta 15-20 baase warra osoo muuziqaa kompiitaraan sagalee namaa bareechuun hin dhufin sagalee ifiitiin sagalee miidhagduu saniin umrii abbootiin teenya fi haadholiin teenya itti wal fuudhanii itti if baranii nuti itti barree nuti itti sirbaa jirru isaanuu ani Oromoof akkanaan godhe hin jenne takka if dhaadaniin beekan jara keenya if dhaadaniin beekan sinii galee arragaa warri feemasii ta'uudhaaf warri haabii ta'uu jechuun fedhii qabaachuu qofaaf ka'ee sirbee fi warri haalli yeroo walirra dhufee fi sirba qabsoo idduu buufatan nuti hayyuudha qabsaa seena laal yeroo tan nama hedduu fatanaa kufaa isinii jira yeroo tana yeroon artistiinis feel godhu yeroo tana maaliif jennaan artistiin sabaa never akka Usmaayyoo Muusaa sani rabbiin rahmata haa godhuu fi rabbiin jannata 8 keessa isaa kaayu osoo cafaqamuu ijjisaa dhaamtee garaa dachi gale Usmaayyoo Muusaa eebbisaa addunyaa osoo akkasii ajjeesanii reefka isaa harkisaniiti artistiin eebbisaa addunyaa garaa qabri gale jannataan isaa qananiisu. Kana artistiin sabaa kana artistiin Oromoo kana jabaan Oromoo jechuun warra yoo stage irra gabbahan isin himne bar arra Ali Birraa yoo maayikii itti kannitan Adam eenyu Khadiir Sa'id yoo maayikii itti kannitan halloo daawwa yoo maayikii itti kannitan akkasuma akka eenyu Zarihuu Wadaajuuf arra maayikii yoo itti kannitan akka Umar Suleymaan maayikii yoo itti kannitan sagaleen isaanii achuma jirti booleen kiyya stage irra yoo baan kanaaf Oromiyaa idolii osoo qabaanne nama hedduu fatanaa kuffisna nama hedduu fatanaa kuffisnee dabarsina silaarra maaliif namuu tattaaffii fiitiin kilippii ni baasa YouTube ni ergata gaafa kaan xiqqoo feemasiif hin ja'a waaw harkatumnaaf jechuudha gaafa kaan sirba qabsoo walirra dhufaaf namni barreessee itti kanna sirba qabsoo sirba bas nuti namni kun hayyuudha itti nafnee jenna jechuudha gaafa kaan aboo hoottu janga amma gaa nama barbaaddatti jechuudha eenyu biltsiginnaan hoottu dachiisii kannina maal barbaadda rakkoo qabdaa dachiisii kannina hoottu hunoo karaa cina dachiisii kannina mana jaarradhu waan fete godhadhu ni beekan duraanuu eenyu namni biyya tanarratti warri motora qabsoo ta'u miidiyaan adda durummaa taphata aktiivistiin adda durummaa taphata wallisaan adda durummaa taphata jechuudha. So warri kararraa itti gore muuziqatti warri kararraa muuziqatti gore arraan tana sobaan arraan tana qabeenyaan sobamanii warri kararraa deemee muuziqatti gore warra muuziqaan itti dhufee miti warra muuziqatti gore jechuudha. Osoo deemaniiti osoo masini sirbina ja'anii osoo kaanis OPD sirbu osoo kaanis waan adda adda sirbu qabsoon irra dhufte akka nasiibatti itti makame jechuudha. Gaafa dhugaan dhuftee wanni hundi adda baate asitti fatanaa kufa jechuudha. Hedduun namaa akkana faildi ta'an jechuudha. Maal tachuudhaan qabeenyaan faayidaadhaan sobamuudhaan jechuudha. Arraan tana silaa osoo namni sobame osoo silaa namni waan fedhe hafu wanni feete isinirraa haftu garuu saba keenya nuutuutu qabsoo tana isinii qabsaawee anaa ka isinii qabsaawee waan kana asiin isinii gahe anaatu isinii qabsaawee qabsoon ani godheeni aktiivistoonni maqaatti ergatan warri diyaaspooraa ala gabbahanii maali sadarkaa kana ifdhaaduun Not yet, man. Sorry, man. Give me.
Yeah, Oh, soon, okay. soon. Don't worry, man. You're gonna like it. Oh, yeah, I Yeah. see. Okay. Alright. I'll see you Monday, okay? Next Monday. Monday, yeah. Alright. Yeah. Higa. So kanaaf arraan tana laala artistoonni dhugaa dur artistii lakkoo isaan beenya. Artistiin Amaaraa lakkoo isaan beekama. Artistiin Oromoo lakkoo isaan beekama. Kana keessa artistoonni quuqama sabaa qaban osoo dukkanaa waggaa 50 dura sirba jaallaa fakkeessanii sirba qabsoo nu sirbaa turan. Waa'ee qotee bulaa haa ta'u, waa'een adda addaa haa ta'u, mee sirba Ali Birraa kan ifiifuu isa kana qorachuun PhD si kannisiisa. Maastereetii si kana isa kana qofa qorattee irra dhaqqabuudhaaf waan inni jechaa ture. Kashlabbeen asirratti kilippii takka nuu baafteeti arra kanaan mataa nu dhukkubsitee anaatu si beekaa jetteeti funyaan nutti ol qabu barbaaddi. Funyaan nutti ol qabdee anaatu si bilisoomsee anaatu si sirbee akka ati qabsoo haatu si godhee nun jetti kashlabbeen. Qabsoo nuti waggaa 50 abbootiin teenya eegaltee wal dhaalchisaa asiin geessitan jechuudha. Warri sirba osoo sirba maali rabbiin uumama qofa osoo hin taane itti goran sirba qabsoo itti goran isaan itti dhufan. Namni kilippii 2-3-4 baaseeti saba guddaa kana dhaaddata. Isiniin beeku jaar funyaan ol qabee isiniin beeku. Isiniin sirbu. Lakkii nuu sirbi hin sirbu. Hallayyaa seenuu dandeessa. Nuu sirbite nuu dhiifte we don't need you. Isiniin sirbu jaabar kilippii takka baasanu isiniin sirbu. Boo Adam Haarun wannaa faalaali Khadiir Sayid fa'a. Warra sirba qabsoo sagaleen isaanii akka dachii buqqaaftu. Ali Birraa faalaali hunda isaanii laali. Takkaa akka keessan kana godhatanii beekan. Yaa warra kararraa itti gore. Yeroo walirra isinii dhuftee sirba qabsoo baaftan malee isin opiniyoon turre. Sirba opiniyoof sirbaan turre. So arraan tana isintu nu bilisoomse jechuudha. Isintu bakka no. Kanaaf ilaali. Yeroon qormaata dabartan amma. Yeroon qormaata dabartan yeroo tana. Maaliif jennaan osoo ilmi Oromoo ajjeefamaa jiru. Osoo haati Oromoo ajjeefamaa jirtu. Osoo reefki ilmi Oromoo qalamee waraabeessaaf darbamuuti. Kalee Oromiyaa jecha arraan tana aboo maalii jennaan lakkii bilisoomnee nun jettan. Lakkii bilisoomnee nun jettan. Akkami bilisoomne? Because isin duraanuu qabsoon isin gaggeessaa turtan sirba dhuftan malee akka carraa rabbi isinii godhee sirba qabsoo sirbitan malee isin duraanuu wallisaa miti. Wallisaan akka Zarihuu Wadaajoo, akka Khadiir Sa'id, akka Ali Birraa, akka Umar Suleymaan lakkaaween fix ummata gameeyyii gurguddaa warra fuuldura deemu. Warra dukkana keessa sirba qabsoo sirbu, ammallee sirbu, arrallee ilmaan Oromoon tuffanne kanaaf bilisoomne warra hin jenne kana malee. Warra guyyaa keessaa kilippii baaftee ijoollee furrii amma lafaa kaate. Warra kilippii Facebook malee takkaa albamaa hun baasin, warra kaaseeta takkaa hun baasin, arra funyaan natti ol qabee isin sirbu. Hin sirbu yaa barsan. Hin sirbu. Maaliif hin sirbine? Hin sirbu. Ummanni Oromoo galata hin qabu. Maal galata barbaadda? Bari lubbuu 7,000 du'ee bara. Namni 7,000 galata barbaade? No. Kanaaf Oromootiyya namni sirba baase hundi qabsaawaa jechuu miti. Namni sirba baase hundi hayyuudha jechuu miti. Namni sirba baase hundi artistiidha yookaan leejendiidha hin jedhamu. Hin jedhamu. Tan Haajii Xinxalaan inumaa tana duriin diriim godhaa ture. Maal jechuudhaan inumaa Oromiyaa Ayidool qopheessineeti takka isii sila qormaata qopheessinee fi qormaata sabboonummaatii fi qormaata sagalee qopheessuuf qabna hunda isii. Artist jechuun nama akka Ali Birraa, nama akka Khadiir Sa'id, akka Qamar Yuusuf, akka Elomoo Ali yoo arra maayikii lafaa fuudhan sagaleen isaanii akka kiloolee yaatu osoo koompitara takka itti makin. That's artist. That's the legend. Oh, heck, yeah. these guys close, huh? Yeah, we close Monday. Okay. Next Monday, yeah. All right. Sinigale artisti jechuun jara kana laal. Jara yoo arra maayikii fudhatan osoo koompitara sagalee isaanii ittiin daballe sagaleen isaanii akka wannaa kana miidhagdu jechuudha. Hundi kararraa gorteetuma kilippii takka
asni baaftii kompiitarii sagalee ni bareechaa fi gaafa isteeji irra dhufa hundi akka harreetti isteeji irratti ol ba'e. Gaafa kaan ana malee dhiirtiin jirti jaa bakka kaanis Ameerikaa dhufe bakka amma dhiira ta'e egaa isa malee namni hin jiru. Feemasii ta'e egaa amma inninis beekamaadha amma abbaa biizinasaatii Chaayina irraa impoortiif ekspoortii qaba. Waan fedhuun qaban gaa faayidaadhaan akkasii bara. Wanni nafxanyaan dura dalaydee maal beektaa? Kaayyoo Oromoo tana ni cabsinaa haalli itti cabsinu fedhiidhaan uummata kana qabnaa jenna. Dura bakki qabnu warri qabsoo tana finiinsu eenyu? Wallistoota, artistoota jara kan akkamii qabnaa? Isaan keessaa eenyu ka faayidaan qabamu jaanii they test everybody. Ila Ameerikaa dhufanii fakkeenyaaf teestii nama lamaatiin isinii kanna. Gaafa as dhufanii jila ergatanii Taayyeen Faan eenyu Maamma Sheekaatii fi Khadiir Said dubbisan. Khadiir Said qarshii $50 $50 miti $100 yoonaa kannitan ani isiniif hin sirbuu je'eeti balbala irratti girxim godhe jechuudha. Maamma Sheekaa hoo aboo taay wanni kun osoo nuuni no ni fudhadha biyya abbaa kiyyattiin gala je'ee ka'ee kutee jechuudha. Rabbiin akkasitti afaan qabe inninis miliinamitti wanni isaa qophaa'ee sin jiru asitti ilaala. Amma dur osoo sila amma jaree lamaan kana kabajaan qabnuuf tokko ture. Khadiirii Maamma Sheekaatiif kabajaan qabdan tokko ture. Arran jiru maaliif jennaan he got tested he failed jechuudha. Qormaanni dharaa'eef kufe. Ila Ameerikatti jala dhuftee qormaanni. Ogguma san Khadiir Said inni dide laala bar uumamaa bar sabboonummaan bar hayyummaan bar artistummaan kennaa rabbiitiif gootummaanis kennaa rabbiiti. Isin galee asuma kufe jechuudha. Ka'ee qarshii 60 argadha je'ee bololaanis ka'ee hayyoota je'ee akka warra maqaan isaanii yoo dhoyne kiiloon nurraa buutu isaanii wajjin gadi bu'ee guruppii hayyootaa ja'amee ni beeyta warra asirra taa'ee waa'ee meeshaa saalaa dubbatuu fi warra miilli isii maarree fakkaatti jinnii jiru warra kutaa sadii lakkaayin jechuu kanaa wajjin ka'ee galee inninis fatanaa kufee jechuu achitti. Warra biyya galee keessaa isinii fuunan fakkeenya lama asitti Khadiir Saidii fi Maamma Sheekaatiif waamichi godhamee fi Maamma Sheekaa fudhatee maallaqaaf garaa isaatti bitamee Khadiir Said biraaf jechuudha. Khadiir Said fatanaa dabre jechuudha. Warra South Africa irraa galee taate amma Caalaa Bultimeetii fi Jaafar Yuusufi galee. Jaafar Yuusuf kalee sirba qabsoo sirbe hayyuudha kufe fatanaa dabree jira. Jaafar Yuusuf hayyuu ta'uusaa fatanaa dabree jira qormaata. Xuriin qabu leenca haati deesse qulqullu South Africaattis takka waa'ee isaa hamtuu dhageenyee hin beeknu. Nama ajjeese ugaa jaanis dhageenyee hin beeknu. Wahii balleesse ugaa jaan dhageenyee hin beeknu. Umrii isaa muuvii dalagaa ture muuvii Oromoo. Artistummaa sirba bira kuteeti filmii afaan Oromoo dalagaa ture mucaan kun. Eenyu Jaafar Yuusuf. So amma isaa fi Caalaa Bultumee galan jechuudha. Amma kunni dhufa mana kannaniif dachii kannaniif waa hunda kannaniif garagalee jechuudha. Duraanis ni beekna. Akka kiriminaala ta'e ni beekna. So arraan tana kuni Caalaa Bultumee maal ta'e abbaa garaa ta'e Jaafar Yuusuf sabboonaa ta'e jechuudha. Fatanaa kutan fatanaa dabran. That's it. Kun kana dhiisee biraa kutee jechuudha. Tabira akkasuma kilippii xixiqqoo warra amma intervii tattoosu ni jiranii warra gana wanni hin tahin jechuudha. Warra gurguddatii warra ganaa guddachuu deemu. So kanaaf Oromiyaa idoolii yoo jiraate hedduun teessan artistii hun taatan you gonna be failed dhugaan isin himan. Ana ammoo son Oromiyaa idoolii banadhe an artistii hedduun nama silaa maaliin godha beekta nama rabbiin uumamaan kalaqee jira nama rabbiin uumamaan kafadhiidhaan tattaafateetuma akkanuma artistiif godhee kilippiidhaan sagaleef bareechee oggaa stage irra bee akka harreetti iyya. Oggaa kilippii isaa dhaggeeffatu maashaallah waan biraati. Kijiba. Yoo gama sabboonummaa dhufte gaafa rakkoon dhufte akka Usmaayyoo Muusaa rabbi rahmataa godhuuf akka eebbisaa addunyaa qabsoo kaayyoo cichan san irratti garaa dachi galan jechuudha. Kunoo qabsoo guyyaa keessaa itti makame sirballee akka carraa taheeti sochii Oromoo sochootu rabbi afaan fidee ka'ee itti makamee qabsaawaa if godhe. Immoon qaanfatu afaan guuttatee ana ka Oromoo kaasee ammaan booda Oromoo isin rafaa Oromoo. Anatu isin kaasee
anatu isin bilisoomse anaani waanin ani isin bilisoomseeni namoonni scholarship argatanii gabbahanii fi namoonni tokko credit itti argatanii kanaafu isini sirbu jaabar funyaan ol qabe isini sirbu kolkolo isini sirbu ja ati sirbite dhiifte Ali Birraan waggaa 55 nu sirbeehu akka keeti funyaan nutti ol hin qabne kolkoleam Ali Birraan waggaa 55 yoo arra stage irratti ol bee maayikii fudhatu akka wannatti shimbirroo muka gaararraa buusu kasirbu leejandiinu waggaa 10 meeqa biyya keessa jira takka Oromoo duran dhaabbanne laal hayyuu jechuun kan beekaa jechuun kan Ali Birraan funyaan nutti ol hin qabne adeero Ali Birraan funyaan nutti ol hin qabne Elemu Ali funyaan nutti ol qabeen beeku Zariuu Wadaajoo funyaan nutti ol hin qabne Umar Suleemaan funyaan nutti ol hin qabne bilisoomnee jirra ammaan booda isiniif hin sirbu jaabarsanu deem dura ceephuu buufadhu mee deemiti ceephuu buufadhu deemiti dura ceephuu buufadhu harki keetuu guyyaa meelaal Jaafar Yusuf si wajji gaara seene South Africa dhaqe he came back he still zik kaayyoo Oromoo irraa akkana hin daddaaqne mucaan sun haga ammaa wajji gaara seentanii wajjiin South Africa dheetan wajjiin deebitan he never give up never Haacaaluu Hundeessaa maal ta'e hosa Haacaaluu Hundeessaa atillee footollee si wajji kaane nyaatallee wajji nyaanne wajji dhuyne magaalaa tanas si afeerre mana kiyyallee wajjoonni jenne hedduun si jaalannaa waa hunda si goon gaafa kaan akkasi sagalee taate Oromoodha ati hoo maali atis warra artistoota kararraa artistitti gore moo maal taate moo warri dhumaa jiru kun sitti mul'atu sittin dhagahamu Muhammad Amin sittin mul'atu akkanatti ajjeesan guyyarraa haati Oromoo galgalaa ganama booyaa jirtu sitti mul'atu hedduun fatanaa kuftanii jirtan hedduu nama gaddisiisa sadarkaa kana geessan jenne we never thought bakka guddaa isin keenye turre akkana isin fannifnee turre samiirratti arra biltsiginnaan akkanatti isin faayidaan isin qabde tun gaafa dura dhuftu ni beeytanii yaa waa irraanfachuu gaafa dura dhufu artistii Amaaraa qofa walitti qabee abiyoot artistoota Amaaraa qofa walitti qabee isin alatti isin nambifne artistii Oromoo hunda alatti nambifne nama tokko lama malee arrammoo isin garaan keessan guutamnaan konkolaataan isinii bitamnaan manni isinii godhamnaan import exportiin isinii godhamnaan afaan keessan cuun no Oromoon hin usnu never ever Oromoon gadaameessi Oromoo artistii ammallee ni oomisha qabsaawaas ni oomisha waboos ni oomisha hunda gadaameessi haati Oromoo ammallee numa oomishti artistiin isin qofaa miti isin keessaa yoo haftan namuma bishaan baharaa keessa marfee ol kaayee akkanatti ol baase jechuudha dhab yoo jette maaltu irratti nothing marfeen takka yoo bishaan bircuqoo keessa fuutee achi baafte bishaan sanni irristu Haacaaluu Hundeessaatii fi eenyu maqaan isaa Caalaa Bultumee waggaa 5 qofa sirbitaniif isin Oromoo keessa akka nama bishaan marfee bahara keessa seenee baaseeti Oromoo keessa waa takkan irriftan arre isin sagaleen tessa yoo calliftellee yoo arre isin kalee waan jechaa turtan san arraan tana Daaniel Kibratiif callisuun keessan akka Daaniel Kibratiif harkatumaa jirtan isin nu garsiisa Daaniel Kibrat nutti himee jira Abiyyi irra laaloo amma boodan Abiyyi waan je'e godhachaa jira I don't blame Abiyyi after now no Abiyyi blame godhatan booda Abiyyi dhugaa jirtu Oromootti himee jira ani Oromoon ganda bira kutteeti kutaa wal qooddi jimma bira kuttee bashaasha ganda olii ganda gadii waliin jetti jee dhugaa jirtu ni himtee jirti Oromoo mandara wal geessite dhugaa jiru nutti himee jira Abiyyi Oromoo fi Oromiyaa waan ja'an afaaniinis tuquun fedhu gaafa dubbiin hammaatte sanuu hammeenya Oromoo dubbachuuf as ba'a never wanni inni haasa'u Itoophiyaa yoo Itoophiyaan bira dhaamte imimmaan isa coobsa kana ka inni beeku atiin arra artisti ifin jettu yes I'm so sorry. yeah This closed? yeah Monday we open Monday I have to fetch some paper. it's not you see where is the machine we're remodeling okay Is there any store where I can?
Yeah, over there. By Kroger. I'm sorry? By Kroger. There is a place by Kroger. What is that called? Okay, you know after the bridge, there is a Kroger shopping center. Yeah, there is. Kroger, like the grocery store? Yes, right there next to T-Mobile store. Next to? T-Mobile store. T-Mobile. Next to T-Mobile store? Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. So kanaaf arraantana artistoonni duraanis kararraahi nutti gortanii jechuudha. Duraanis qabsootu osoo isinii wallisaa jiru isinii haabii qabsoo isinii haabii sirbaa qabu. Isinii sirbuun isinii bareeddee sirbuun isinii tottolteeti isinii sirbu jiru qabsoon dhufte. Oromoo faristiin dhufte. Oromoo faristiin dhufte. Qabsoon finii nu agalte OMN dhufe aktivistiin kee walleen tana keessa hundi keessan qaatan fayyaa argadha waan wallistaniif wallee isin afaan buute saniif fayyaa argadha walleen teessan barabaraan jiraatti wallee teessan isin khaanu wallee teessaniif krediitii teessan never isin hin dhowwan isin afaanii baate abbaa yadalootti irrisa isin gargaare abbaa walaloo barreesse isinii kanne walleentu walit dhufte lubbuu horatte baate bakka tasse history footprint mataa ifi dhiifattee kutte kana credit isinin dhowwadhu caalaa bultumelle credit qabda asirratti haa caalu hundee isaallee credit qabda immoo oromoon bilisoomtee bakka hin geenye oromoon kaayyoon isiin falmattee bakka hin geenye arrallee kaayyoon isii butamtee kaayyoon isii kararraa meexee daaneel kibratii fi nafxanyootaan ara kiiloo keessaa irra dhiichifamaa jira jechuudha. Oromoo cabsuuf galgalaa ganama marxiifatanii ka'anii jiran jechuudha. So kanaaf arra isin immoo qormaata kuftanii jirtan. Qormaata kuftanii jirtan. That's it. Qadur sarbitaniif nuti krediitii keessan we never isinin dhoowwan. Never krediitii qabda. Caalaa bultume krediitii qabda. Master planiidhaaf krediitii qabda. Haa caaluu hundeessaa krediitii qabda. Jirraadhaaf krediitii qabda. You always we love you for that. Sirbakhe forever ni jalan. Ati garuu arra faayidaan garaa si bitee jira. Faayidaa garaatiif bizinesaaf arraan tan haadha Oromooti kakalee boocheef arra idagattee jirta. So kana barita. Namni beeyta anamma wallisoota hedduun arga. Warra sirba jaalalaa qofa sirba. Hin naqatan sirba qabsoottiin dabalan wanta kan godhan garuu sirba ifi sirba jaalani sirban namatti hidhatan okay they are good nan dhibanan ka qabsoo sirbu jira garuu itti naqatu that's good nun cinku sun kanu cinku garuu ka akka caalaa bultume ka funyaan ol qabee akkana funyaan nutti ol qabee anaatu isinii beeka ana